barsiisuu harree isa dura namni yaabbachuun turre barattoonni isaa umriin isarra guddaa haati isaa abbaan isaa hiddi dhaloota isaa nama meeqa harree yaabbachuu ture harree nu barsiisuuf nu yaabbate eenyu abbaan isaa Yoosef isa dura yaabbachuun turre eenyu abbaan isaa Yoosef abbaa Yesuus eenyu Yoosef abbaan Kiristoos abbaan qabu abbaa fooniin qabu Yesuus abbaan Kiristoos Yesuus caalaa Koi me kamala lab caalaan dadhaben jenne koi me dabburu caalaan caalaa na dhageessaa miti aboo gubbaa nagaa mana kana kabaja godhi ina sooftaa dabburu si kanina sagalee nabaas yoo barbaadde nabaas deemsiin baasa kun ayyee al barbaadda kun nabaas jedhe dhiira akka dubarti kabajaadhaa caalaa kee kun anaafeetii haasa'u jira ijoolleen islaamaa takka hoyi dubbatte maaga darbatta yaada isaa maaf yaada taranyaa eeggatee ni waluun beeytu ati wal beeytaan isaan wal beeytaan beeku Bakka anis akkanumatti hin beeku dhufe sinxuine sin arrabsine amantii hin arrabsine Yesuus arrabsatu hin jirru gaafuma deebii waan beeytu dandeessu hin deebisa dhabdu hin dhiisa ani danda'u hin deebisa wal gaafachuu ijoolleen islaamaa kun barattoonni narra gurguddaatis kan irratti xiqqaas taa'uma jira eeggadhu caaraan siif hin kannaa hin jedheen kuna jechuun si tuffii sirraa fuudhu anaa sirra beeka jedhee fuudhu maybii sirra beekuu mala maybii sii gatta'u mala warri as jala jiru warra nurra beeku bifaan nurra bareedu qabeenya illee nurra qabu beekumsa illee nurra qabu as jala jira bar digallee kanaaf waa beeyneeti miti namni quba danda'u malee kanarratti xumurra fixeenis Yesuus Kiristoos yeroo harree yaabbatee deemu sana sa'aa dila sana waaqa bichaadhamoo nama bichaadhamoo namaasi waaqaas namummaa isaatii yaabbate abumaas kanaafuu Yesuus Kiristoos waaqa guutuu nama guutuu miti hanqasuma waaqa guutuu nama guutuu waaqa guutuu nama guutuu yeroo harree irra jiru san namaasi waaqaasi Feeti tokko nagaafatu kana beekaan sii deebisuu deemaan sii galee garuu kijibaan wallaalaa deebisa waan ragaa qabu qofa naa deebisi harree yaabbachuun isaa dadhabeeti miti inni sababa harree yaabbate akka fadhee faa yaabbatu fadhu dadhabee fadhu garsiisuudhaaf fadhuuf bashannanaaf fadhu piraankiidhaaf waan fadheef yeroo harree yaabbatu san Yesuus fitsum ሰው fitsum amlaak immoo fitsum ሰው ብቻ ነው fitsum amlaak ነው Kanaafuu harree kan yaabbatu waaqayyoos namninis waaqayyoonis ni yaabbata jechuun harree. No. Namummaa ammas irraan sii deebi ammas namaatu harree yaabbata moo waaqaatu harree yaabbata? Nama. Kanaafuu Yesuus nama malee waaqaa miti. Yesuus Kiristoos waaqa guutuudha. Dhaggeeffadha an bara yeroon sitti haasa'u warra jilas jalatti haasa'u malee bara ati didduu sumaa caalaa kiyya. Akkiin teetu si fudhachuutti hin jirtu waan an jedhu kan harree waaqaa akkamiin fudhatare waan hin taane akkamiin fudhatare okay irraan sin ta'u okay harree kan yaabbatu ilma namaati moo waaqayyoodha ilma namaati goobas Yesuus ilma namaati moo waaqa Yesuus Kiristoos ilma namaa ta'e gad of deebise yeroo if gad deebise harree yaabbatu san nama moo waaqa namummaa isaatii yaabbate garuu waaqa inni waaqni keessan jiruu miti yeroo san jira sirriitti okay kanaafuu harree irra yeroo taa'u san namaasi waaqaasi walii gallee Yesuus Kiristoos qoy dhaggeeffa Yesuus Kiristoos waaqa guutuu nama guutuu maa ifrakkitaati namaasi namaafi waaqa yeroo harree irra jiru san namummaa isaatiin godha waan godhe hundumaa kanaafuu waaqummaa qabu jechuun Yesuus fitsum amlaak jechuu hin dandeessu jechuu maaliif nin jedhu yeroo harree yaabbatu nama bichaadhamoo namaasi waaqaas ayyee gaafii si gaafadha thank you wangeeluma irraa si gaafadha wangeela Yohaannis wangeela Maatewos baafadha mee baasime tole jedhi waa'ee harree moo waa'ee harreeti maatana deebisuu didda wangeela Maatewos boqonnaa meeqa bumaas mee baasi 16 baasi boqonnaa Maatewos 16 16 lakkoofsa 4 dubbisi maaniin beeka garmattu sanii maaltu kana waliif fide harree fi wanni dubbisi ka harree yaabbachuu fi kana boqonni Yohaannis maaltu waliif fideen jedhe wallahi ajaa'ib maal taate caalaa kan koo maqaan keetu caalaadha caalaa mee dubbiftu ati maal taate in dubbisa walittu hin deemtu ka waan an si gaafachuu jiruun mee dubbisin jedhemi walittu hin deemtuu fi hin jedhee bara caalaa kan koo maal taate dubbisi ka maal eega yeroon kun hundi Maatewos jetteessa Yohaannis hin dhaqe Maatewos yaa Maatewos caalaan akkam too deema gooftaa ko
Anu obboro aduun itti baate osoo asitti eenyu. No, kudha torba dubbisi nda'u. Mee kudha torba dubbisi. 17 meeqa? Kudha torba tokkumaa kaase dubbisi. Ilaa hangee isaan dubbisa 17 tokko kaase. Guyyaa ja'a booddee Yesuus Phexrosii fi Yaaqoobiin Yohaannis obboleessa Yaaqoobis fudhatee ol gara gaara dheeraa tokkootti isaan baase. Isaan baase. Innis bifa ulfina isaatiin isaanitti mul'ate. Fuulli isaas biiftuu ibse. Uffanni isaas akka biiftuu ibse. Akka ifaa addaatee balaqqise. Kunoo Museenii fi Iliyaas achitti isaanitti mul'atanii isa wajjin dubbachaa turan. Phexros gidduutti yaa gooftaa asitti argamuun keenya attam gaariidha fedha kee yoo ta'e asitti godoo 3 tokko siif tokko Museedhaaf tokkos Iliyaasiif ijaara jedhee Yesuusitti dubbate. Utuu inni kana dubbachaa jiru kunoo duumessi ifa of keessaa qabu tokko isaanitti uffisee sagalichis duumessicha keessaan dubbate kun ilma koo isa jaallatamaa gammachuun koos isatti raawwatama. Isa dhagaa jedhe. Eenyu dubbate? Agartee? Eenyu dubbateen jedhamu. Martoonni immoo sagalee kana dhagaanii adda isaaniitiin gombifamanii guddaa sodaatanii ilaa dhageeffatu. Bifa ulfina waaqummaa isaa ilaa dhageeffatu. Sagaleen kun eenyuti? Qoy daqiiqaa takkana dhageeffadhu. Bifa ulfina waaqummaa isaa bakka kanatti mul'ise. Waaqa akka ta'e itti mul'ise. Argitee jarri kun hin beekanii warri wajjin jiran iyyuu inu banne baay'een isaanii. I don't want to divert from gaafii kan yoo deebistera sila asitti as waa hedduun sikkaasa akkuma boqonnaa biraa wanta nama gootiif malee eenyu duumessa keessaa maalitti mul'ise maal godhe akkamitti dubbate eessatti dubbate kallattiidhaan Musee fi Yesuus eessatti wal argatan. Walumaa galatti waan asii kaasuu barbaade isaarree akkamitti harree yaabbate waaqummaan akkamitti harree yaabbate yookaan immoo namummaa minaame waan jettu sanaan asii kaasuu barbaade. Bar reef fannoo irratti isin didde kanarree yaabbate takka laal kanarree yaabbate waaqa ta'ee utuu jiru isanni gad of deebise namummaa isaatiin harree waaqaatu harree yaabbate moo Yesuus waaqaatu harree yaabbate moo Yesuus namaatu harree yaabbate? Yesuus Kiristoos bifa waaqayyoo isa nama ta'etu harree yaabbate namummaa isaatiin. Amma fakkeenyaaf makiinaadhaan Finfinnee dhufte moo xayyaaraan dhufte yoo sin jedhan makiinaa fi xayyaaraan hin dhufeetta? Makiinaaf xiyyaaratti fakkeessu nu kaasa kana. No, fakkeenyaaf namni Finfinnee maaliin har'a Finfinnee dhufte yoo sin jedhan konkolaataadhaas konkolaataa fi xayyaara jetta moo konkolaataa jetta? Waan mana ittiin dhufeen jedha. Maali? Okay, fakkeenyaaf amma Finfinnee maali? Finfinnee fakkeenyaaf Finfinnee namni takka xayyaara takka makiinaan dhaqa miti. Takka lafa deemee dhaqa miti. Namni tokko si gaafate Finfinnee maaliin dhufte yoo sin jedhan maal deebistaaf? Sadeenuu. Waan inni ittiin dhaqee ni maaf kaa. Fakkeenyaaf maaliin itti dhaqxa? Waan itti Finfinnee dhufe ni maaf. Fakkeenyaaf. Okay, maaliin Finfinnee dhufte waan ittiin dhufe ni maaf kaa namichaaf. TikTokii namaatiin dhufte moo TikTokii keeti? TikTokii kooti. Goob allaqe. Yesuus Kiristoos yeroo harree irra jiru namummaa isaatiin moo waaqummaa isaatiin? Namummaa isaatiin waaqummaanis keessa jira. Akkana kanaafuu waaqaa fi namaatu harree yaabbatee jechuudha. Goobas waaqayyoon keessa harree ni yaabbata. Namni illee harree ni yaabbata jechuudha. Ulii kabira irra hin deebin. Yaa Yesuus Kiristoos waaqa gad deebise ta'uu isaa deebiste. Waaqayyoon illee harree ni yaabbata. Namni illee harree ni yaabbata jechuudha. Miti? Tol. Eeka. Jedhi kaa. Gaaffii takka si rakkoo gaaffii takka si gaafadhaan. Jedhi ni yaabbata jedhi waaqayyoonis.
Jedhi dura. No. No, namummaa isaatii yaabbate waan Nangaafa tokko jirtu sammaa se nangaafa. Hin mul'atu namummaa isaa. An namummaan jedhe nangaafa. Abumaas gaaffii dhibba meeqa Duraan eessi jedhe. Jechuun amma si dirqaan jiru bar ani hin beeku takkaa jedhe. Ati hin beeku sin jettu ni hin beekaas hin jettu. Bar hin beeku jechuun isa paartii. Yoo fudhatte malee akkamiin godhadheen. Amma maal naan jette? Namummaa isaatii fakkeenyaaf yeroo beela'u waaqummaa isaa isa keessa jira. Ayyee bakka waaqummaa isaa isa keessa jira namummaa isaatii. Waan sin jedhe harree sa'aa meeqa yaabbatee biyya gartee Falastiin tana keessa deemu namummaa isaatiin yaabbatee waaqni keessa jira keessa jiru yeroo harree irra taa'u. Namummaa isaati. Waaqummaan keessa jirtu mi? Waaqummaan keessa jira garuu hin mul'anne los. Namummaa isaati. Keessa jira jedhe hin mul'anne ni jira naan jedhe. Jira. Kanaafuu waaqninis namnis waliin harree yaabbatan jechuu harree xiqqoo san. Ayyee. Jedhi kaa. Akkas gooba. Amma sa'a dila kana maa kana cinqita. Waaqayyoon harree ni yaabbata jedhan dhaggeeffadha akka pheenxeetitti namni harree ni yaabbataa jechuu harree. Ayyeen sitti asalphatu duutee warreen sadi gaafii gaafadhu. Gaafii si gaafadha. Eenyu sitti bajjira? Quraana irraa na gaafattamoo wangeela irraa? Ragaa wajjin. Amma quraana irraa si gaafata. Wangeelli si ragaa wajjin. Wangeela hin dubbiste malee. Wangeela hin dubbiste malee si hin galu. Siif hin galu? Kanaaf quraanuma irraa. Quraanni si galeeti? Naan galle. Kanaaf si gaafadha. Annaa gale wangeellis quraannis. Quraannis wangeellis si gale. Eeyyeen naa gallaanoo kana fidee kanatti maanoo si galchu jiraami? Quraanni kun afaan eenyuun barraa'e? Afaan Arabaati. Afaan Arabaati. Quraanni kun jecha eenyuuti? Jecha eenyuuti? Jecha Rabbiiti. Quraanni kun jecha kooti. Bakka Rabbiin itti jedhe naaf iddaa? Afaan isaatiin. Afaan eenyuuti? Afaan Rabbiitiin. Afaan eenyuuti? Rabbiin Rabbi jette minidhe? Jecha Rabbiitti naan jette. Eessaan dhufee? Rabbiin na dhufee moo eenyutti dhufee? Koo dhaggeeffadhu. Jecha Rabbiitti naan jette moo hin jenne? Jecha Rabbiitiin sin jedhe. Sidee quraanni afaan maaliitiin dura sidee bee? Quraanni afaan maaliitiin jira dura? Koo afaan fedhe naa jiraatu yoo. Jecha Rabbii ta'uu isaa amanee. No hin dalagu akkanatti ragaa qabatamaa hojii sidee mu bilisaan quraana quraanni afaan maaliitiin jira dura? Afaan fedhe naa jiraatu. Hin dalagu Ani afaan fedhe jiraatu. Doesn't work. Akkanatti hin dalagu na biratti. Hanqati barattee arrabooda iska maqaabir hin gaafannetti na wajjin deemu qabdi. Quraanni afaan Oromooti moo afaan Arabaatiin bu'e? Hin beekun afaan maaliin akka bu'e ati naa himi kaa? Afaan maaliitiin beekta quraana afaan maaliitiin beekta? Quraana argitee beekta? Afaan Oromootiin hin beekan. Quraana moo? Afaan Oromootiin hin beekan. Inni na bira jiru kun afaan Oromooti. Afaan Oromootiin hin dubbisa. Quraanni afaan Oromoo hin jiru addunyaarra. Quraanni afaan Oromoo ni hin jiru addunyaarra. Ayyaa jiraatu haadhiisu abumaas gaafiin. Haa jiraatu haadhiisu miti yoo barnootaaf deemte narraa barachuu takka asirraa barachuuf waan hin deemte. La baqachaa jirta. Seera. No baqachuutti hin jiru. Baqachuutti hin jiru. Baqachuutti hin jiru gobalti kiyya. Ani waan na taasisamu hin jiru. Sa'a meeqa haatu harree yaabbatan aan jetteen taasisabee miti. Ani nama akkasiiti. Qoyi kaayye. Sanii miti. Quraanni dhaggeeffadhu gaafiin tokkoffaadha. Quraanni afaan maaliitiin aan jette afaan maaliin barreeffame. Quraanni afaan maaliitiin barreeffame miti hin jedhamu. Quraanni afaan kamiin bu'eedha? Rabbii keenya biraa bu'eedha. Quraanni afaan Arabaatiin bu'e. Quraanni eessaa fuuteeti? Quraanni gartee ka Oromootiin na bira jirtu. Quraan Oromoo kamtu si bira jiraati? Jechuun quraana intini afaan Arabaatti afaan Arabaa afaan Oromootti kameetu na bira jira. Ani afaan Oromootiin hin dubbisaan siin jedha. Hiikoodha. Quraanaa miti kaasan. Isan ittiin bu'e sanaa miti. Quraanaa miti san. Afaan fedhe naa bu'u. Hin dalagu akkuma. Afaan fedhe naa bu'u. Waan si jedhu dhaggeeffadhu. Waan fedhe naa bu'u. Afaan fedhen hin buune quraanni kun barumsaaf illee hin deemtu mormi goggoytu akkama miiraan deemu jirta amma miira seenuu deemta. Miiraan seenin dhugaa rabbii miiraanii miti. Miiraan seenin waan siin jedhe Nabi Muhammad afaan maalii dubbata? Afaan Oromoo dubbata? Hin beeku an. Anattis dubbate hin beeku. Hakke Yesuus Kiristoos afaan Oromoo dubbata? Yesuus Kiristoos? Afaan hundaa'uun dubbata. Fiddi ragaan afaan kiristaanaan si ta'a. No, gaaffii kiyya naa. Maaki jibda. Eessi gala waan godhuun Nabi Muhammad biyya Araba irraa dhufe moo Oromoo irraa dhufe? Quraanni jecha rabbiitiin aan jalqaba. Sii kana jechuun dura hanqa kana fudhattee amantutti irraa gaaffii lammaffaatiin dabara. Yoo siif hin galle naaf hin galle dhiisu. Argitee
Abu ani miliquutti hin jiru. Gurbaa miliquutti hin jiru. Ani miliqu manni kiyya bar manni kiyya ana banatee isin galchee bar ana. Maal miliqanaan jedha? Ayyee. Maal haasawa ana si galchee. Waan sin jedhe. Gaafiin gaafanne naa deebisi. Na dhaggeeffadhu. Qur'aanni afaan San sin gaafanneen. Na dhaggeeffadhu. Na gaafate. Qur'aanni afaan kamiin barreeffame itti gurbaa kiyya. Fudhadhe bar. Ila dhaggeeffadhu Abbo Mu'aaz. Qur'aanni harkaa qabdu Qur'aana hiikkoodha moo Qur'aana Arabaati harkaa qabdu? Na dhaggeeffadhu Qur'aana ani afaan fedhen illee abu Qur'aanni afaan maaliitiin bu'ee barumsa kanatti hin deemamu ka afaan maarree fadhen adeemu tapha ijoolleeti. Tapha ijoolleeti ka gurbaa morbii goggoydu tapha ijoolleeti ani hin boru. Qur'aanni afaan maaliitiin bu'ee naan jedhe wayi si falameen. Dhaggeeffadhu sanii miti. Ragaas nan gaafan. Sirrii miti siin jedheen jira qoy. Fudhachuutti hin jiru. Sirrii miti siin hin jedhe. Waan si galchuuf akkini jedhe ati Qur'aana hiikoo Qur'aanaa fi hiikoo Qur'aana ni beekta addaa dura. Abbo Mu'aaz. Ilaa. An sana sin gaafanne rakkoon qabu. Ani habee ku haadhisu. Habee ku haadhisu jedhinka waa barachuu deemtamoo waa barachuu deemtamoo na dhaggeeffadhu. Quraanni afaan maaliitiin bu'ee siin jennaan afaan arabaatiin bu'ee akkas hin jenne. Gaafiin keetillee akkasii miti. Quraanni afaan maaliitiin barreeffame kijiba. Afaan arabaatiin fudhadhe anisi. Afaan arabaatiin barreeffamellee kan jedhu hin jiru. Afaan quraanni akkasuma jedhamu. Gaafiin keetillee quraanni afaan kamiin barreeffame jette. Afaan Oromootitti illee hiikonni barreeffama. Afaan addunyaa hundanni barreeffama. Qur'aanni Nabi Muhammad irratti buufame. Qur'aanni Nabi Muhammad irratti bu'e afaan Arabaatiin. Muhammad saba Arabaatirraayi. Muhammad biyya Arabaa dhalate. Maatiin isaa Araba. Afaan maalii haasawa Nabi Muhammad? Ta'e. Ani kana sin gaafa. Ta'e miti. Dura jechuun waanuma kana sin jedhe. Namni tokko kan biyya Oromiyaa keessa dhalate. Itoophiyaa keessa dhalate. Fakkeenyaaf afaan inni dubbatu jira. Yoo ati maatii Oromoo keessaa saba Oromoo keessaa Oromiyaa keessa dhalate. Ansan sin gaafanne. Sanaan dhaggeeffatu gurbaan akkamisa godha. Waan an sin gaafatin naan deebisin. An sin gaafanne isa san. Ani kanan si gaafanne. Ani kanan si gaafanne. Sii kan sin dinneme keessumaan barsiisaan keenyaas dhufe qoy. Dhukkee sirraa kaasna afaan hundaan. Assalaamu alaikum. Si atis naa deebisi. Abbaa fedhes naa deebisu rakkoon qabu waan. Mee hin jarjarri abboo gurbaa. Mataa nama dhukkubsaa ta'e. Ati goggoydu mataa kafiraa deemta. Wangeela keetu irraa quban qabdu. Oguma gaafisi gaafadhu mataan si dhukkubaa. Nan dhukkubaan. Wayi nan dhukkubaan siin jedhe. Mataa nama dhukkubsiteettee bar. Laalaa jechuun. Laalaa qoy namaa dubbisan. Wahuma goggoydu takkaaf deemta. Nama sira kabajaa keessummaa guddaa dibbeetii addunyaa Amaaraa fi Oromoo baxabbaxe tokko dhufe. Assalaamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullah. Abu Mu'aaz. Ana dhufu. Baga jiraatan. Argitee. Gurbaas argitee jedhin taa'ii meessi qabannee uummata gurguddaa keessan dhiibnee si kaa'u jira taa'ii obsiitii gara tokko dha'e nuti. Quraanni keenya as keessa jira bar. Wangeelli keessan achi duuba nu jira. Keenya as keessa kallacha kana keessa jira. Waan matatti qabannee teenyu rakkisum si deebisu nuti mana kana kiristaanaa hojii asoo innee banannee teenyatu falmii si wajjin kamaraa taa'ii iyyuu gabbuusaa si hojii taa'u jirraa miti. Ayyee maa gaafii kiyya dhiiftee gara biraa deemtare. Gaafii keen dhiif nama keessu jalaa ol seene barsiisaa kiyyaa fi kan hawaasa keenyaan dubbisa. Badii miti nama dubbisa. Ayyee dubbisi. Dubbisi rakkoo qabu. Qur'aana banadhuuti narra dubbisi yoo feete. Akkanatti Qur'aana baneeti wangeela kee dubbisu jira. Akkanuma afaan qofa irraan deemin baasiiti. Ragaa narratti dubbisi. Ansirra dubbisan si gaafadhe. Okay? No. Ani gaafii takka bichaa si gaafadhe. Dhaggeeffadhu. Gaafii kana onaa deebiste. Qur'aana dhaggeeffadhu. Naa deebisi. Indandeenyoo ta'e. Na dhaggeeffadhu. Akkana baasii na dubbisi si dhiira hojjeta. Akkana baasii. Ani baasee wangeela kee boqonnaa baasee achi baasee sirriitu baasiiti narra dubbisiiti aayaan akkana jedha jedhiiti an waan hin jirre sirra dubbisee gutakka wangeela waan hin jirre dubbisee nama lamaan wal gargaara akkasii bira taa'u sanii waan hin beekne si gaafadhe. Quraana ni qabanaan hin jenne. Qoy waan hin beekne si gaafadhe. Quraana ni qabdaa hin sin jedhe ni qabanaan jetteemi. Ani amma waa'ee quraanaallee sin gaafanne bara. Ni qabdamoon qabduu gurbaa sa'aatii ye don't waste my time si hojii haasa'u jira ila reefu si kabajeeti gizee as miira keessan galin. Reefu kokkoflaa. Maal si kabajee nama lalummaati bara. Ona kabajee maal taani si kabajaa. Quraana ni qabete. Quraana ni qabda. Namatu nama kabajaa bara. Quraana ni qabda. An quraana qabaachuudhaaf dhiisu maal gootaati gaafii kiyya onaa deemte. Niin qabanaan jette niin qabanaan jette moo niin qabanaan jetteeti. No. Gaafii kiyya bichaa naa deebisa. Ani yaa qabaa. Gaafii keetiin Quraana ni qabdamoo hin qabdu. Quraanni jecha san irraa si baasisa. Quraana sumaan baasisu deema. Quraana ni qabdamoo hin qabdu.
Ayyaan nan baasa rakkina hin qabu. Quraani jecha rabbiitti naan jette moo hin jenne? Okii jedhe yookiin hin jenne jette. Siin guddisa. No. Siin Ani guddisa. guddadheera dhiisi. Baasi quraana as quraana as baasi. Guddadheera dhiisi. As baasi eeyyee quraana. Si. Qoy dhaggeeffadhu. Quraani jecha rabbiitti naan jette moo hin jenne? Sii kanna siin jedhe. Jecha rabbiiti. Eeyyee quraana baasi. Waan baay'ee wal nu haasofsiisu illee miti abumaas. Quraana Waan baay'ee wal baasi. nu falamsiisu miti. Quraana baasiin siin jedhe quraana baasiin agarsiisi. Siifin karnaa lakkoofsa. Ani haa baasuuti qoy dhaggeeffadhu. Quraani jecha rabbiiti naan jette. Afaan Oromoo Gaaffii kiyya siide. Eeyyeen. Gaaffiin kiyya namoota jala jiru kanaaf illee akka ifuufi namoonni jala jirtan namoonni Gurbaan namoota jaasawu si jenna hojjaasawu jirtamo fayyaan qabu gurbaan xeenaan kee nagaa na hojjaasawu jirtaami. Namoota eenyu arra siyaasa isa dilaan sitti haasa namoota maan haasawin. Maal haasa'u gurbaan Qur'aana ni qabdamo Qur'aana ni qabdamo hin qabdu niin qabanaan jette Qur'aana baasi. Noonan gaafatiin. Baasi Qur'aana gaaffii kiyya naa deebisi. Qur'aana maal irraa si deebisi Qur'aana ni qabanaan jette lakkoofsaan si kana boqonnaa. Ayyee Qur'aana keerraa naa. Baasi as baasi siifin kanna akkanaan baasee dubbisutti. Ati baasuu hin dandeessu. Ati baasi niin qabanaan jette yookaan niin kijiben qabu jedhe. No. Ela dhaggeeffadhu. Yoo ati niin kijiba jette siifin as baasi. Niin Qur'aana niin qabanaan jette hiikoo Qur'aana niin qabanaan jette. Maasaa abbuu bara ani afaan Oromoo Qur'aana akkamii dubbiftati naan jette jennaani isa translate ta'een dubbisa afaan Oromoo isaatiin siin jedhe. Okay. Fidi Qur'aanuma sana jee fidi. Na dhaggeeffadhu afaan Oromoo isaatiin siin jedhe. Walii haa galfamu afaan tokko haasofnaami. Ana dhugaa walitti mujirraa. Wangeel si gaafadhee wangeela waan hin dubbisu ofiifiin dubbisee si gaafachuu jira miti gurbaa. Eeyyee. Baasi Qur'aana. Nan dhabean immoo. Baasi Qur'aana. Si gaafataa jira. Baasi Qur'aana. Qur'aanni jecha rabbiiti. Rabbiin Qur'aanni kun jecha kooti jedheera. Tafsiira shee maammarasha. Tafsiira shee maammarasha Qur'aana baasi Qur'aana. Jedhee musliima abbaa fedhe haa ta'u naaf iddee jennaan arra shaara qaban amma si gurbaa Qur'aana baasi. Tafsiira shee maammarasha naaf siifim ni qabatta ta'ee tafsiira baasi Qur'aana baasi siin jedhe. Qur'aana baasi saati nama waaqummaa Yesuusuu dhabe tokkootu na wajjin nama ina dhaggeeffadhu. Nama waaqummaa mina dhaggeeffadhu nama waaqummaa na dhaggeeffadhu. Achin deebiin. Holdan waan siin jedhu yoo dhaaddattu ati nama ofidha akkamitti ofinna dhaadattati nama waaqummaa Yesuusuu dhabe za'aa takkaan si hojii haasa'e hin dhabneeti. Hin jiru naan hin jenne Yesuus. Yeroo isaatti na gaafattee si deebise. Dhabde akkamitti dubaati waan biraatu haasoof ta'u nama waaqummaa Yesuusuu dhabdee na wajjin waaqummaa Yesuus dhabdee dubbii Yesuus fudhachuu diddee nama du'aaniin kaasa jettee sanuu sirraan dabaree bar du'aaniin kaasa hoottaa na fuudha ammadiin jettee barate. Kiristaanuu si taajjaba.